خمني قوسما يا ربي وقسني أنا ملخودي سيقام خيتين ديسني تنافر كودي بدين وراتين فقسني ربي خيني غاري إسنا ملكيسو إبادة في دين دنيا عشان ما أركبوني جالت أنتوا ده خبيجم تودا خردو تودا فوركس انترتينمنت ده كم جرتان نجيني خيني جال لب خبجا بكما إسين جرتان تيسين على كبوسين جيتا خون كوبي خيني كوبي بروكاستي أراتينغا أنا في مناسو بكا خنا ترجمة هنگا دوما سجنتا خينيان ولين تران أخير راتني تان كبجاتي منشا وهي جالي أكمل جرتان نجي في الحمد لله أران تنا بروكاستي متدوري خينيا مال بروكاستين سجنتا خينيا ديرمو دبرتي جالا دوبا كافي جاهمت ديرمو دبرتي جالا أنا كخيال دبرتي جالا اوكي أنا ديرة جالنجا فلقى دبرتيتو جالا جتة بايزوه نمو مني متي الكبرتو إنه وجهك أبدا أكادا أديم ساتيني خلتي إرتي والمر مديمو إنتو أماني كمان متكا ديمانجا ولمانو خلالو تها أصوني بنتي زين سكسومتي أصوني توان تكادوبني كومنتي جلا ديرمو دبرتيتو جال نمو منو سنتاني هو جيفي دنديتي لا جتولا أني جم خيان ديرتو جالنجا because ديري أوبسان نجالن gochaanis nu caalan akkaataa itti namoota mana keessatti akiid dubartiin waan akka godhuu dandeessu jechuu qiyyaa miti laakiin ammoo nuti dadhabinni keenya guddaanii dubartiidha jarjara humnaani dira waan dubartiin hojjetu dhiirrileen nu hojjeta waan dhiirri hojjetu dubartiileen ka hojjetudha amma yeroo kanatti walqixxummaan akkuma jirutti tahee ani kan itti dhiira filadhe dhiirri obsaa qabanii waan nuti dafnee murteessinuu fi shururuu nuti hatta gaa'ila keessatti illee goonu hunda isaan tiitu mucaalaa waan nuti jarjarree aboo akkanaa nuti maali jennee itti utaallu obsanii bira dabruu faadhani haa isaan ni caalan jee tana xiqqoo si tokko barbaade okay atoo yaa dhugaa keetii akkuma ati jettee bakka dhiirti itti caaltu jira bakka dubartiin itti caaltu jira akkamitti bakka dubartiin itti caaltu dubartii jechuun jabduu jechuudha utubaa sibiilaa rakkoo ati ammoo mana keessatti waan itti obsa qaban qabdaa maal jettu tana akkasumatti akkuma dhiirti takka obsa qabdu sana dubartiin takka ta'e isaan caalaa obsa qabdu jira takka jettee beer takka yaani bakka itti si caaltu siif ni modeema akkasumatti dubartii jechuun ta ulfa baadhattee baatii sagal guutuun hundeemtee gizee dhaltu alaa sanurratti agartee amata lama guutuu fiicaan isiirra yaasaa nu guddiftee dubartiidha. Sankateef hundi barra jalqaba abbarraa akkuma ammaa fakkeenya dhalooma isaanii ulfa isaaniitii fi hanga darajaa ittiin guddisan irra geesse abbaanis abbaadha dhiira jechuun abbaadha obboleessa abbaa manaa kan keeti akkuma dubartiin obboleettii haadha manaatii fi haadha ilmaan kan keetii jechuudha. Isaanillee jalqaba xintiin jalqaba dhiiran jechuun nuti uumamni nuti dubartoonni hajurru yoo dhiirri hin jiraanne akkasuma ammas yoo dubartiin hin jiraanne dhiirtiinis hin jirtu kun waanuma jiru ta'ullee laakiin bakka ani laal baay'ee dubartii hedduun dursa nin dhaabbadhaati fiifisi ga'een osuman dhaabbadhuu fi haqa jiruu fi bakka jiru dadhabina keenya suni nama beeku jechuun saayizii akka kiyyatti akka nama takkatti jechuudha. Silaanii fi jabinni dhiira harka jiru yeroo isaan roobaa caama keessa qotanii nuti ni baannami suniitu irra ulfaata laakiin yeroo amata dheeraa duddaacitee roobni itti bu'aa aduun itti bu'aa sigalee dadhabee osoo hin jennetti isii jiraachisaa ilmaan isii jiraachisaa baay'ee abbaan keessattuu haala biyya keenyaa nuti namoonni baadiyyaa faanii akkaataa ittiin guddannee fi akkaataa bakka kana itti geenye irra dhaabbannee irratti yeroo laallu maybe jalqaba gizecha keessa jiru sun homaa nutti hin fakkaatu ta'a. Laakiin egaa keessaa deemnee jireenyi sun akkamii egaa ammaan tana yaaduu eegalle abbaan aarsaa akkamii akka si qabaluu fi dhiirri tun bultii ishiitiif utubaa akkamii akka taatu sigalee dhiira jabaa duuba dubartii jabduun jira jaaniidha malee baay'ee osoo inni jabaachuu baate dubartiin hin jabaattu. Dubartiin nuti nama misteeka waa balleessine badii keenyaaf tabnee dhiifaman gaafannedha. Mana keessatti gizee hunda shururuu gizee hunda
إذا وتجاجلون كشريعة اللي أكنا ممت اللي أكما جرود تهي بدين وتبلي اسمه في حركة خنو دي داخل نعرته يفهم قافت شو قافن نبايز بدي يفهم قافن نبايز خنا هم ده أصوني بيربوته والله بلتين جبيني أتى أما تنيم توفي حرمات في أوفا لأنه دلله كونن دين جراتا وان إني تكام فتى وان سنون ده دندي يفهم بس يفهم قافته الرهتون نما خينيا بس أكاتا قدينا فاميلي خينيا رايرو خاسين شو maybe حالا أمان تنا خنا تنمو أباي ردي يو تاني تاون وغانغستر ولا تاني تو مولين دمان جين نمو ما ديرما تسري دا تجل كبر راسا نيرايو حاسويني ديري يون جيراني ممكن جيران مشو نمبر بعدنا كخيات اوكي يعني اتخاستي هذا بريد هذا خنرتي وني سيمور مو بربادي ما لنسبيتا اي دوغادا كما تجت اير خلف في افيدو غرو يوتا من خيسه جرتو سن قبدي هنجه بيسنين وني لفيسن قصاصتاتي خنا لفاتين اساسا قصاصتاتي جارتي من خيسه جرتو سن دوبرامتي وان نيك ادلغي لفي هوركي فيدوسن تهجير اولجتي من سنتين قبدي رابط اوتوبا من سني لا دوبرتي يوني دلقو باتي وني تيستي هذا يوني دلقو باتي شمرن الماسي اكبيريتو نبيتا أبارة أكهاتي الماني فياتو يوني في أبام منان دليني سيوان المودن تقواف نتدبرتين برجر جوين جبر المودن اللي يبني ديمنو قبنا بر والله هندامتش لكيف هندامي تقروا الرجال أنا كسر المان الرتي هاتي تلفاتي لا أبان لا هاتي دلتيسن هم بيو لا المون دبرتي الموديسي دربتي تكوسون جن لما سون جن ميديا كان رتيسي يا واسم ما لفتي اللي بيجوا عنوان دينا نرجعنا كان رتي دبرتوني جب دودا جبيني ساني أكو مجرود تهي ليراوجين جبيني ليراوجي إنه من كوا منانس تهي أديم سلين أي ليرة كوا شو دندينيا وان تيني كابو ندن دندينيا لي أي لينجرينيا أوفو لكن أبصر يري من خيستينا ما كباتو برنو تي خرر ديما مثلا خرر أصو ديمنو ليرة تكيوني في وانونجي يو خبوا قلا يو خمو نما سنو جوالو لجن ليرة وقت وقتين ما سنجا يو تدبت ما سنجا وما سنجو والله سخوف ليتما وانتي جيتو دورمالي اندوم نورمال قالل غوري لا لا سيبو تندفاري نكم جيتو سدين سيبادي سيبره دبر نوتي إيراو جوال مو دولكم قبل ري خرخنتي اوكي بكاتي دوبرتي ديسي دربتو اگر ريجتو سنتين دكساسي خنا دوبرتين علمو ابا قبدو ديسي هندربتو غونكم نيفر ايفر ilmu abbaa qabdu deessee hin darbitu abbaa hin qabdu dhaggeeffadhu naasiif hima ilmu abbaa qabdu hin darbitu dubartii takka takka ta halatti ol fooytoo jira ta daandiirra jiraatu tol fooytoo jira abbaan ta'u jira katu jiru abbaa wajjira katu jira ta abbaa wajjira katu darbitee hin deemtu obsi gaasiif hin fixu jira ta abbaa wajjira katu osoo bultii keessa jiranii dhimmi rakkoo jireenyaa afaan adda baasuu mala gizii adda baasee abbaa sana kadhiisee gabbihee dubartii biraa fuudhu haati oko kaayetteti dhaggeeffadhu qoraan mataarra baadhattee deemtee gurgurtiin rooba keessa ilmoo oko kaayettee deemtee nyaata isaaniitti barbaadde abbaan garuu isii rakkoo san keessa dhiiseeti dhiira jechuun gabbihee tabraa fuudha ta rakkoo san keessa hin jirre jechuudha abbaan ilmoo ofitti garaan jabaatu ni jabaatu nuti dubartiin dhallee bar waan hundaadha deessee ilmoo deessee fi waan bakka kana maaliif hin siqaase beektaa laalaa isaanii sun because ifii xiyyaa dhallee yoon beekuu baadhallee wanta san laalaa san argeetis jiraadhetis waan hin beekuuf sii galee dila san itti dadhabdee isa caalaa ulfa baatii sagal garatti baattee deebitee guyyaan tokkichi isiin deessu suni amata baatii seelan kana jireenya isii kan irraanfachiisu taatee eegadeessee booda anaanii ofittuun baafi bakka harka kannuu diddaa fi mushaakillee dhuguma rakkoon mana keessa ni jira nama kamuu namni jireenya haalatti agartuu fi mana keessa hundi namaa rakkoo irrina mataa isaa qabaa namni guutuun addunyaa kanarra hin jiru laakiin osoo ishii sanirra inni kun akkasitti ulfaa'e waan kana godhu jechuun ni hin danda'amne malee aarsaa isiin dila san ilmaan ishii qabattee ilmoo daraja aarii yeroo takkaatiin bar yoo ala bar haadeemu deessee bar ilmu bar namni nuti dubartoonni bar dhaliinsa ilmoo deenyutaan agarte akka waanii dirqama inni qoftiin qabu yookaan immoo waan inni qoftiin fedheef yookaan ilmoo abbaa qofaaf waan deessetti fudhannaa bar ilmoo dhalattu sun anaafis isaafillee jennee waa yaannu namoota muraasa dhibba keessaa parsantii nilleen xiqqeessu parsantii 40 namni akkasitti aarsaa dubartiin aarsaa guddoo akkasii qabaltee irratti ciccitee dilaatu jiraniin beeka namni ilmoo ofiitiif aarsaa qabalee itti ciccitee itti kadhatee itti duddaacitee akkuma tu jettee agarte meeqaatamtu jira kana jechuun ammoo dhiira waan caalanii osoo hin taane namoota muraasa kanneen keessaa murannoo isaa gara jabeenya muratan kana dhiirri gootudha hanga feete yoo gara jabaatte dhiirri ilmaan namni dubartii ilmoo guddisuu danda'u ko bar dubartuma
dhiirri koo guddisuu hin danda'u bar kamiyyuu tokko godhuu danda'u bar inni humna isaatiin danfa isaatiin waan danda'u alaa itti fiduu fi waan isaan barbaadan guutuu fiidha malee ilmoo guddisuun koo seeruma keenyaa seeruma dubartiiti kanarratti gaafii takka ta'a hordoftoonni keenya illee bakka kanarratti akka yaada kannatan barbaadu jira. Gaafiin ilmaan guddisuudhaaf dubartiitu irra yaadaaf moo haadha abbaatu irra yaadaaf? Abbaa yaada. Haadha yaadaaf. Akkamitti beektaa abbaan hayaaduuf abbaanii fiilan dhiirri waan gochaan garsiisu afaan dubbachuu irratti dadhabina qaban. Dhiira qofaa miti waajjira hawaasa keenya keessatti waan fiilingii isaanii qaban jaalala qabaniif akkasitti ol baasanii dubbachuu irratti dadhabina haa qabaatanii malee ilmootii jedhee namni halkanii guyyaa dhaabbatu. Ilmootiyaa fi jedhee namni halkanii guyyaa fuula nama jala daragaa kophee namaa xaragaa bakka hunda seenee lafa'u dhiira. Isin ko waan inni dalagee fidu sanii ni barka jiraachistu. Yoon qabaatee ilmoo xiqqaalaa ta'e fudhadhuu deemu jettee meeqaata meeqa ragaa guurattee haraa dubbatu. No, saan parsantaa dhibba keessaa parsantaa 10 yoo taate xiqqaata sii galee. Kaammoo dubartii dhiira qofaa dalagee dubartiin teessee waan inni fide nyaachiftee jettu kuni xiqqaata. Maaliif yoo jettee isin illee akka jaarsi illee deemee akkasitti dalagu isin qoraan baadhattee daa'ima sangalchitee nyaachifti. Ani ilaal siin jeetin jira. Dubartoonni aarsaan kafalan jireenya isaaniitiif din jabinaan dhiira wal anbar waan ana teetun kun qalmu farmu bar wanna jettu kun hundi isaa ko waan majuru bar jiraatee laakiin aarsaa isaan kafalan warri dhiiraa kafalu kuni dubartiin kafaluun dandeessu dandeetti yeroo takkara lamar obsa akkasiisa rabbiin nuuf hin kannine waan mistake bar keessattuu karaa dubartiitiin faarufnaan ifuu irraanfatti waan jireenya ishii guutuu dabarsite guutuu ganneedhe nama halee dhufe hawaliinuu jiraachuutti hin jirreef bar nama nuti nama bultii dhiisee deemu bar ni beektaa bakka kanarratti dhugaadha bakki ati itti jette bakki itti nu caalanii obsa kajannu taate fakkeenyaaf mana keessatti bakka bultiitti jechuudha silaa nikaan nu harka jiraate yeroo takkatti aara yeroo takkaati ni kana bakka takkitti sanatti dhugaadha nu caalan kanuma barkeenan sin jechaa silaa nikaan harka dubartii jiraatte aara yeroo takka ishnu hin jeeni kana mataa fayyada dhaabbatuuti jechuun bakka dama kee dhufne no bakki itti nu caalanii siif hime haqa dho'isuu barbaanne bakki itti nu caalaniin achi ammoo dubartii jechuun osoo isiin utubaa taatee barmanee isaa sanii qabne waan laffee jiru san inni deemee laffoo bar silaare isiin jiraachuu baatte isaaniif laffaa ajee deemee sammuu isaatti himee deemee laffee dalagee fida garuu ammoo ta ilmaan kana qabdee mana kana qabdee isa qabdee mana keessa laffaatee yaadaan arra jaarsa kiyya gisee dhufe maaliin godhaafi ilmaan kiyya kana akkamittiin barsiifadhaa itti yaaddu dubartiidha dubartii yaadaan isa hunda caalti dalagaa qofa laaliin waan inni laffee fidu son qofa laaliin laal itti naaloftee jirta obsaa jette namni yoo obsan qabaanne koo bari barsiisuu hin danda'u guddisuu illee danda'u ilmaan san guddisuu illee danda'u ifiif illee guddachuu hin danda'u jireenyi ilma namaa kana keessatti yoonif obsin jiraanne yoonif walii irraan dabarre dhiifamni wal dhiifama godhuu badii ifiitiif gajja'uu yoon hin jiraanne jireenyi wanna jaamaa bari hin jiru bar dhufameetuma waan yeroo haariyaa akkami gisee haariyaa nama wajjin jiraatu akkam hanga haariyaa san waan oowwee harka tumamee giseen fuulli namaatis yeroo namaatis akka haaraan tanaa labbareenu kana mana keessaa jijjiiramaa deema nama harkisuuf waan nuti wanti alatti goonu kun hundi mana keessa gisee seentee miti hin jiru wanni akkasii hin jiru ati sirriitti dhufa eenyummaa kee sirrii saniitu dhufa san hunda wajjin ofittummaa dhiisnee baay'ee wanni amma dila kana nu haasofsiise jabina dubartii haaduuf miti dubartiin hedduu jajjaboodhaan hin beeka laakiin bakki ittiin nu caalan akkumaatu jette obsaa fi dadhabbii guddaa hanga fedhan yoo itti balleessite illee harka namni nu qabnu isaanii malee nuti harkan kan nu waan feene cabsine nuti wanti dubartiin hin goone paarsantii herreedduu nuti dogoggorruu miti. Irratti deemnee maybe shari'aan keenya sin ayyamu dubartummaadhaaf irratti waan hin taane akka isaan dubartii biraa ta'uu jiru uumuu danda'an maybe nuti uumuu hin dandeenyu ta'a. Hin danda'amulleedhaan ta'ullee yoo manni kan ta'e guutuu ta'e. Mana guutuu ka godhu obsaa fi jabina inni tarkaanfatuuf san meeqaatame barra yoo ni ishii mana keessaa lotte lolle ishii san dhiisee haalatti biraa gabboo maaliif xiqqaata san ni xiqqaata. Irra hedduu dhiiraa wallahi. No irra hedduu miti. Ni xiqqaata deeggartoota asirratti ni morma. Waggaa dila takka waliin jiraatanii lola yeroo takkaati formaal naa goote warra joo gornu dubartiin. Dhugaadha. Anuu jeheeniin beeka. Maal naa gootee san naa afaan hin guutu. Anuu jeheeniin beeka. Waan fedhe yoo naa godhi maal naa gootee ni jaan. Maaliif jennaan dubartiin. Walii gallee maaliif waa'ee dhiiraa osoo hin lollis waan sirreeffatu qabu sitti himnaafi. Dura dhaabbadhu haqa dhalaa san baasuuf haga dubartii san baasuuf malee akkanumatti siin kara kee dhufee sittiin seenu. San koo anis nama baasanii bara. Yaa saniifuu jabinaan dubartii caala. Bara naa himteeti naaf masakkartee
deebitee koo bakki siif masakkaree bakka obsaa qofa egaa sanuma bara karraa obsa qofaanii miti gaa namni koo caalu jabina yaadaatii jira Jabina yaadni qofti dandeettii isiin dhiiraa ol qabdu jira obsi jabina yaaddee masalan ammati yaaddee jabina keessaniif masalan amma waan amma yaaddee ammatti yoo godhuu hin dandeenye maaltu si barbaachisa jechuun isaan mari'atta gaa la ati ammaan tanni yaadda Obsa si barbaachisa. jabina yaadaa obsa si barbaachisa Yaa. obsa yoo hin qabaanne jabinni keessumaa maal ta'a wata kan hin jiru faayidaan qabu yaa hin jiru dubartoonni keessattuu dubartoonni keenya dhugumatti jajjaboodhaan hin beeku geen rakkoon teenya guddooni hanga fedhe yoonii fi aarsaa nuu kafalillee hanga fedhe yoo waan fedhe nuu ta'ellee Okay. guyyaa takka xiqqishuma xixiqqaa nuti bar nama shakkiidhaa ilmoo teenya facaasee deemu bara gara jabummaa akkanaa qabna hanguma nama jaalannee jaalattee aarsaa kafaltuu fi Dhugaadha. guyyaa gaaf takkaa yooniif misteeka lama yoo godhe shakkiidhaan munaa shakkiin namni bultii isaa facaasu hin jiru ni jira kunumti maalirraa kan keetuu mirkaneeffachuu diddarraa badhee Yaa. biraa dadhabee naafa fedhannoo ta'e jala deemeeti adda baafata bara hanga waan sana addaan wanti ka shakkiidhaan jaartee ajjeesee si miqaa jira ka obsan qabne sun bar no obsa qabaachuuf miti bar sun laadhiis gaa waan kun amma waan ramaa wanti godhamu miti bos ilmi namaa guutuun hin jiru waan ta'eef hin jiru lafa kanarra laakiin dubartoonni keenya jajjaboodha irratti ni dalagani yaadas qabani ilmaan ni gargaarani geen obsa akka warri dhiiraa qabu jabina isaan waan nuti irra dabruu hin dandeenye isaan irra dabran meeqaatamtu jira Saha, dhugaadha. meeqaatam qabee ka gorfatuu fi katumee gorfatuu idduu addunyaan kun guutuu miti waan ta'eef bakka obsaatii fi waan isaan danda'anii deeman nuti hin dandeenyu jechuu fedheeti malee dubartoonni waan danda'anii fi uummata qomna hin qabnu no waan dila takka lafaanii waan dila takka aarsaa kafalanii waan haadha gaarii tahanii nama isaan bira dabree jechuun haadha manaa gaarii tahanii ollaa gaarii tahanii namaaf ollaaf gaarii tahanii namoonni jiraatan itti cabsee itti bassee dhugumatti dhukkubsataa wal'aanee naafas bal'as heerumee jiraatu dubartoonni geen kunneen paarsantii muraasaa fi waan xiqqishuu nuti harka ittiin kenninuutu dadhabina keenya suni harka nu kannisiisee jechuudha. Kana malee kan jechaa jiru jabina isaanii falmuu fedheetii miti. saniifuu ammatti harka kannisiistee jechuudha Kannisiisise. Because dhugaa saniitu suni bar waan ijee kan keetii ati dubartii taate akka dubartummatti dhiigoo sanii mormuu osoo hin taane akkuma dhugaa sanitti munaanii an dhiira yoo hin ta'e waan an irra dabru ati irra ni dabarta ni dabarta. Maal abbaa keetii maatii yaa naas dhaleettee dubara deemta. Inni garuu deebi'eessa kadhataa bara. Deebi'eessa kadhatee sossobee fi si dhiyeessee jireenya keessa waliin ooffattan yoo itti balleessites waan kana balleessite yookaan uleen sirreeffata yookaan gorsaan sirreeffata sun akkuma jireenya namoota uumama isaatiin. Dhugaadha. Kanaaf malee jabina dubartoota mormaan jiru caalanii jechuu fedheeti. So waan isaan caalaniif gaagama kiyya dhuftee jirtaa akka lamatti jeetisi. bakka dirqama dhiiraatu shamarran caalaa jetti caaltuun harka kannisiistee jirti hordoftoota keenyaa saniifuu hanga danda'u isiniif mormeetiin jira garuu macarrashaa irratti harka kanneetiin jira dhumarratti. Bakka akka kanneen dhugaa jirtuutu isiisanii. Hedduu jajjaboodha isini yoo jabina isaanii beekan dubartoonni jabina keenya yoo beekne nuti jajjaboodha bakka gizee hunda eegoo qabannee waan silaa isa caalaa godhuu dandeenyu yaada dubartiin humna dhabdillee yaada qabdi mala qabdi xiyyitiin yookaan rasaasni jabaan dhalaan qabdu dubartoonni qabanii yaada ishiiti hedduu humnaan yoo waa godhuu dadhabdillee yaadanii ka ittiin wanti jettu dubartoonni utubaa jireenya ilma namaati ilma namaa addunyaa kanarra jiraatu haadha hayyuutii haadha sheekatii haadha qeessitii haadha aalimoota gurguddaati so kanaaf haadha doktorotiiti yooniif hundi aarsaa obsaa fi jireenya keessatti wal danda'uudhaan baay'ee parsantii hanga xiqqaan maybe warroonni dhiiran durguman ni jiran jabinaan hin baana beeku gin hanga xiqqishii hanga xiqqaa suni wajjin walitti dabalamnee nuti illeen wanti sun keenya bultiin sunii fi wanti godhaa jiru sun waloodha waan walooti isaa inni dhiira inni akka dhiiratti laafinnati kophaa isaa fudhachuu sun taane anaafillee dantaadha isaafillee dantaadha jennee yooniif hawal amansiisnu ta'e yookaan immoo habeeynu ta'e keessuma jalqabatti seenturraa kaastee dantaan isaa dantaatiyyaa eegaa bara akkasii yoonii fi atiif hin taane anaafillee ta'u wanni nan kophaa kiyyatti godhuu danda'u hin jiru waan ta'e wanti kophaan ta'u hin jiru mooyyeetu jaan beeka. Nama jabaa tokkorra laafaa lama naa wayyaa jette jaa. So kanaaf ofittummaa fi dafnee harka kannuu akkasuma ammasii dhiifama gaafachuu didu ifa baanetu nuti waa balleessine
Gaafa. Ni orna. Yoo caddinne orna bar. Yaa akka isaan nu gaafatan barbaadna bar. Inni dirqaman qabu. Gizee hunda inni warri dhiiraa qoftiin dhiifamu nu gaafachuu inuma dirqaman qaban. Isaan qoftiin abbaa manaa ta'uu qaban. Nutilleen haadha manaa taanee waliin deemuu danda'u. Badii teenya beekne dhiifama gaafachuu qabna. Gaafachuu danda'u. So dadhabinni keenya bakka kana harka kannuun keenya si murtee waan guyyaa takkaatiin guyyaa lamaatiin. I think namni obsu kumaatamaatu jiran hin beekan. Murteen guyyaa takkaa taati ilmoo si darbisiistu. Daa'ima garaatti baattee dhalte ka darbu. Ni beektan silaa miidiyaa waliin jiru. Obsa dhabuu keenya bara waan takka inni jennaan na hiikii. Anola. Na hiikii amma na hiikii. Waan takka inni goona. Yoo duraan laa gootee beektaa. Maaluma takkaa eegansitti dhufee maaliin si godhe maaluma laa gootee beektaa. Eegansi dhufee jireenyi kiyya bara kanatti fuulli kana na ta'e. Ni beektaa dhiifama gaafachuun san xiqqeenya sitti fakkaate isiin waan isii gabbuusu sitti fakkaate. Akkuma jaalannee yoo jaalala nama gaafanne. Yaa akkasii yaa shamarran akkasii yaadan amma bakka badii guddoo balleessitee badii san ta'e isii ta'uu beektu yoo dhiifama gaafadde bakka waan akka qaanii takkaa isii itti xiqqeessuu takka itti fakkaata. Oh kana bakka kana akka sirreeffataniif nuti hundinuu akka sirreeffannu hundi keenyau irrina qabna walumaanuu matuma keenyau taanee nuti hundinuu jechuudha anis keessumaan jira. Shamarran numaa taanee dubartumaa taanee bakka kana yoo sirreeffanne dantaan teenya tasatti beeknee yoo deefne jireenyi keenya fuulduratti illee karaa guddinatti illee karaa bal'inatti illee karaa haadha gaariitti illee wanti nu daangessu takka illee nu jiru bakka dhiirri gahummoo dubartiinis nu mageessi ka isaan caalaa bakka gurguddaa jirus dubartiin ni jiranii so akkasirratti xiyyeeffadha malee wanti xiqqoo badii balleessaa murtee dogoggoraa guddoo sana sun taane egeree ilmaan kan keetii carraa arraan tanaan jiraachaa jiru kana ilmaan kiyya akka jiraachuun fedhu amma masala waan amma dabarsu jiru kana faama ilmoon xiita ganaa dhuftu akka dabarsituun fedhu so kanaafi dhuftee jireenya kanarra eega fiddee inni hanga fedhaa balleessu ati haadha gaarii tahiiti Kasibode namni jireenyi ko bakka takkatti hin dhaabbatu. Sibode sabboleessa keetii miti qawwatarraan tan harka darbitee biraatiin miti kanaatitu bifa biraatiin sun dhufa dhiirri garaagarummaa qabu waan ta'eef dhiirri dhiiruma yaadumaa fi adeemsa yoo wal dhabanillee. Kanaaf wantoota ammaan tana haasofne kanarraa koomentii teessan jalatti yaada keessanis barbaanna warri dhiirallee warri dubartiitillee munaan gaagama kiyyaa dhuftee jirti isii yoo gama isiitii deebitanii moo ilaalcha mataa keessanii koomentii teessan jala komentii nu haisinin jecha sagantaa keenya podcast arraan tanaa qabanii dhufne kana fakkaata sagantaa keenya fariina golii deebinutti yeroo gaarii nu qabaadha.